jirtu akkam bultan hordoftoota YouTube chaanaalii kun nagaa bultanii an baay'ee nagaa kooti galta waaqaa ta'umma alan jirechuudha aladha kan hin jiru ganama dhasi bariidhasi reefin hirribaa keeyyuuti sagalee kooyyuu sittiin beekama jechuudha kanaaf yeroo tokkollee dubbadheera jechuudha kondominiyeemii irratti rakkisaadha siniin jedhe jechuudha waa'ee ibsaa yeroo badu tokko kasala malee rakkoodha siniin jedhe biddeen toshachuun illee waxii waan tokko hojjetachuun baay'ee rakkisaadha kasala malee jechuudha kasala immoo qabsiisuun baay'ee nama rakkisaa qoraanii peestaalii maal itti dabalteetu qabsiista na baay'ee tokkodha kan inni nama rakkisu jechuudha kanaaf amma garuu kasala waan nama alatu qaxxitaa jechuudha kibriitii mabichaatti caartitu nama qabsiisa wantichaan argadhe jechuudha kana fakkaata wantichi kana waan kana callistee irratti cabsitee keessee kasalarra jechuudha kibriitii itti caarta bobaa hin qabsiisa akka duraanii nama rakkisu gana harraagabuun hin jiru gana peestaaliin aaraan oolu gana qoran caccabsitee shifii gootee irra naqxu gana kaartoonii isin leeroo tokko akkas jedhee himanna baay'ina rakkiseenna kaartoonii maal waan baay'inaa himaa turtan jechuudha kanaafuu isa gootee kaateeyyuu itti harraagabuun jira afarsuu jechuudha afarsuun jira waan baay'ee nama dadhabsiisa amma garuu isheen kun dhugaa waaqaa jechuudha al takka irra fasas godhee nama naan qabsiisuun argitu jechuudha kaamera sirreessee jechuudha akka isinitti mul'atutti isinitti mul'ata jedhee yaada isinitti ni mul'ata jedhee yaada jechuudha amma kasalicha biratti akka argitan jechuudha na wanti sun immoo kanadha dhugaa namni baay'een illee yeroo tokko namoonni tokko yoo as dhufanii arganii galanii ergasiisa fayyadamu jechuudha kanaaf ishee kanaasuma irratti caccabseen gatiin isaallee baay'ee miti waaqa kaartoonii isaati miti firee 8 natti fakkaata firee 8 kan bitamu natti fakkaata birii 10 ta'e hin beeku akka kanaanii kibriitii itti caaraa jechuudha amma kanuma irratti kibriitii itti caaraa hin bobaa garuu malee jechuudha garuu qilleensi jira wana jalaa dhaamsee fi fayyoo beekteen qabsiistuu kanaan hin jenne ala waan ta'eef jechuudha argitani kibriitii tokko malee ittiin caarree argitaniitu tokkittii matti itti godhee akka inni itti boba'uu ilaaluu dandeessu kun amma ofiidhuma isaa boba'ee dhumee irratti boba'ee dhuma isaa booda baay'ee ni qabsiisaa jechuudha kasala kana hunda ishii qabsiisaa itti arraagabuun hin jiru peestaalii aaree qoraantu aaree waan tokko hin jiru haala salphaadhaan jechuudha kana argadheen jiraan sinin jedha yeroo duraa yeroo tokkollee baay'ee rakkachaan ture dhugaa elektirikiin naannoo 7 yeroo badde sinuu ageessaniitu yeroo sana baay'ee rakkachaan ture hamma harki koo na gubatee harki koo iyyuu na peestaalii natti qabatutti jechuudha yeroo sana amma garuu baay'ee qabatee argitan ni qabate jechuudha bakka haala kanaan qabsiisaa wantichi baay'ee tokko nama fayyada nama gargaara dhugaa waaqaanii ergee isaa argadhee bitadheeti kasala qabsiisuudhaaf rakkanne irrumatti caar godhee irruma kaa'een deema qabateetu na eegasiniin jedha aaraan qabu baay'ee aarri kasalaa baay'ee miidhaa qaba aarri kasalaa jechuudha yeroo tokko asuma gibbii keenya kana keessatti
namoota affaanee beekachuudha mana keessatti aarrisaa baay'atee qilleensi hin jiru galgala faatana balballi soddaanis cufameetu kasalli mana keessatti qabatee taa'ataanaan aarrisaa baay'ee kaarboon monoksaayididha yookaan kaarboon daayoksayidii keessa darbeechuudha qilleensa gubataa isa gubataa monoksaayid kanaaf kan aarri kasala kana keessaa bahu kaarboon monoksaayidii waan ta'eef baay'ee nama rakkisa baay'ee nama affana daqiiqaa tokko keessatti nama affanee ajjeesuu ni danda'a jechuudha. Namoonni du'anii argamanis jiru aara kasalaatiin warri gaggabanis jiru. Kana fakkaatas anillee yeroo baay'ee kanaaf alakaa kasala jechuudha. Kasala kana yeroo qabsiisu alakaa'een waan irra kaa'u alatti kan inni xumuru jechuudha. Yeroo baay'ee manatti waliin gashu yoo waan xixiqqaa buna fa'aa ta'e waan akkasii yeroo xumuru gadan baasa sayyuu dafee daa'imaaf immoo baay'ee gaarii yumti ijoollee xixiqqoodhaa fi sirna hargansuu isaanii baay'ee miidhachuudha. Kana fakkaata kasalli baay'ee miidhaa qaba kasalaan fayyadamuun kanas nin jedha. Kana booda irra kaawwachuu malee ni wanta kan biraa hin jiru sinin jedha kasal manni irra kaawwadha. Kana fakkaata bakka. Irra kaawwadheera xumuradheera bye bye. Finfinneen galgala waan isheen fakkaattu sin daawwachiisuufidha. Iddoon kun maal jedhama? Sumaalee taraa? Piyaasa birbirsa gooroo jechuudha. Finfinneen galgala waan isheen fakkaattu daawwachuun namatti tola daawwadha. Nullee Ambooti galaa irra jechuudha. Kanaaf giddu galeessa Finfinneeti. Piyaasaa jechuun baay'ee safara baay'ee bareedaadhas. Safara sooressaati. Meeshaan iddoo kana baay'ee widdiidha jechuudha. Garmalee widdiidha. Safara kana sooressota qofaatti gala. Safara kana kondominiyeemii bichaanuu meeqadha? 25,000 faatidha antiinsa. 25,000 kondominiyeemii safara kana. Huyyoo. Semaka kondominiyeemii ijaarame maarre? Fuuldura isaanii fa'aa hin jiru iyyuu. Fuuldura iddoo isaan bahan jira ture. Konkolaataan nuraasaa irra garuu waan irra raasaa jiru viidiyoon isaa irraafama booda jechuudha. Bukkaanis roobeera galgaladha 12 darbeera sa'aatiinis. Calisa daawwadhaas biyyi keessa maal akka fakkaattu Finfinnee jechuudha. Baay'ee konkolaataan fi namatu itti baay'ata. Karaansaa baay'ee dhiphaadha garra malee jechuudha. Bakka tokko deemuu fi daandiin baay'ee dhiyoo sa'aatii 2 deemtatu dhaabbattu jechuudha. Gara fuulduraatti gara kamitti akka deemtu hin beekamu. Gara kamitti akka bal'attus yoo bal'isan malee jechuudha. Daandiin isaa baay'ee rakkisaadha. Deemennaa jedhan hin dhaabbatennaa jedhan immoo hin deemu.
inni laayitichi inni ifu suni ni tiraafikii jechuudha. Laayiti tiraafikii bakka hundaan jiru garuu karaa wanti ifaa jira miti, karaa araatti ifaa jira miti inni. Karaa sana fa'aa jira. Argitan hin bareeda sama Finfinnee bakki tokko tokko bakka baay'ee bareedu jira. Galgala keessa jechuudha, dukkana kana keessa jechuudha. Bokkaanis roobeera, duumessis jira. Walumaa galatti bakka ifa ga'aan hin jiru, dukkanaadha jechuudha.